isaa itti deemnaa. Oolmaa Tigraayiin waraanni kaabaa akkuma itti fufetti jira. Waraanni kaabaa ammallee furmaata hin arganne. Waraanichi kuni itti fufee jira. Waraanni kuni amma warri Tigraayii waraana dhaabnee jirra. Waraana dhaabnee loltuu keenya hundumaayyuu Affaariis baasnee jirra. Akkasumas Affaarii baasnee jirra. Oromiyaadhaas baasnee jirra jedhanii naannoo Amaaraatti dhiifama baasnee jirra jedhanii jiru. Kanaan egaa kanaani kan warri Tigraay kana gaafa jedhanii warri Amaaraa duunee argamna malee nuti ammatti araara wanti jedhamu hin jiru. Waraannis wanti inni dhaabbatuuf hin jiru jedhanii jiru. Akkuma warri Tigraay yeroo sanitti warri bilchiginnaa yookiin mootummaan bilchiginnaa yeroo sanitti nuti araara fi yeroo kennuu qabna, araara fi carraa kennuu qabna jedhanii yeroo sanitti gaafa mo'atamanii jedhanii gaafa mo'atamanii gara alaatti ba'anii jechuun ba'anii Tigraay gaafa baqatanii gaafa san gaafii kana isaanis dhiyeessanii ture. Haa ta'u malee yeroo sanitti warri Tigraay jookidha. Kuni eenyuta malee isa wajjiniin taa'aa jiranii didanii egaa gara deemanii jiru. Amma immoo yeroon kan warra Tigraay ta'ee jira. Kanaafi ammatti waraana kana dhaabuudhaaf karoorri waan jiru fakkaatu. Keessattuyyuu warri Amaaraa waraanni kun tasumaa dhaabbachuu hin qabu jedhanii kan isaanii dubbachaa jiranii. Waraanni kun tasuma dhaabbachuu hin qabu. Waraanichi dhaabbateennaan rakkoo guddaatu nuqunnamaa jedhanii Abiyyi sodaachisaa jiru. Dhiisii waan akkasii waan araara jedhamu yaadaniyyuu jechaa jiru. Egaa dubbichi duras dubbiin araaraan dhumuu ni danda'a ture. Ammallee araaraaf carraa hin kennanii. Haa ta'u malee dubbiin kun deemee warra Tigraay miidhuu otoo hin ta'in warra Amaaraa ekstiriimilii miidha. Amma deebisanii Tigraay keessatti gaafa galanii jedhanii international community'n hamma tokko nahuufii jalqabee jira. Fakkeenyaaf warri Tigraay achi bakka lafa isaanii keessaa qaban ba'anii naannoo Amaaratii fi Affaar gaafa qabatanii jedhanii araarri kuni akka milkaa'uu fi keessattuyyuu jarri lamaanuu akka walii galanii fi warri Tigraayis lafa Amaaraa fi Affaar keessa haa ba'anidha. Ektiraan haa baatudha. Warri Amaaras haa ba'anidha. Kana warri Tigraay amma raawwatanii jiru. International community'n jajee jira kana. Kana dura yeroo warri Tigraay keessa galanii badii kana yookiin immoo badii kanaaf wanta amma ta'aa jiru kana warri raawwachaa turanii mootummaa Abiyyi qofa yookiin qaama Amaaraa qofa otoo hin ta'in warri Tigraayis badii kana keessa jiru jechuun international community'n hundaa qixa ilaalaa ture. Amma garuu warra Tigraay jajuu eegalanii jiru. Nahuufis jalqabanii jiru. Dura baay'ee nahanii fi egaa harka irra qabanii mootummaa Abiyyi xireeffatanii ture. Erga siyaasii immoo erga isaan achi ba'anii lamaanuu tokkuma lamaan irrattuu dhiibbaan godhamuu qabaa jedhanii ture. Amma dhiibbaa godhame saniin warri Tigraay gaafa tole jedhanii ba'anii Abiyyi akka barbaadetti keessan gala'uu jedhee badii guddaatu itti dhufuudhaaf deemaa jira. Badii guddaan kun kan itti dhufu international community'n duraan dursee waan kana hin deeggaru. Keessattuyyuu yoo badiin kun yoo akkasitti naannoo Tigraay galanii sana booda gara Maqalee deemnaa lafa Tigraay garaa hin qabanna jedhanii yaalanii egaa qabachuuf tattaafachaa jiru jedhamaa jira. Keessattuyyuu Allamaxaan qabamte kan jedhamu oduun jira. Gara Koorabiis waraanni jira jedhamee yaadama. Kana booda international community'n kondaameen goraa hin balaaleffata. Kaleessa mariin UN'tti geggeeffame suni haga ammaa hin baane. Haga ammaa hin baane jechuun waatu lafa jala jira jechuudha. Waan disclose gochuu dhiisanii garuu qabanii jiran.
tu jira jechuudha. Otoo akka duriitii we are concerned jedhanii bira darbu. We are concerned kuni jedhanii bira darbu. Haa ta'u malee sanaa ol engage ta'aa jira. Dubbiin kuni dhaqee akka Liibiyaati kan inni ta'u. Liibiyaa fakkeenyaaf Liibiyaa kan transitional government yookiin Liibiyaan government kan jedhamuu fi House of Representative jedhamee Abdallah Haftaariin kan hoogganamu jarri lamaan yeroo dheeraa 2014 jalqabee wal waraanaa turanii yeroo isaan wal waraanaa turan biyyoonni garaagaraa saayidii garaagaraa qabachuudhaan achi keessatti wal waraanaa turanii gama tokkoon warri Misriin, United Arab Emirates akkasumas Raashaan gara tokko goranii Abdallah Haftar deeggaruu ture Bengaazii kan jiru jechuudha. Gama biraatiin Turkiin, Ameerikaan, UK'n, EU'n biyyoonni baay'een Firaansiin ala jechuudha. Mootummaa jiddu galeessaa sana kan isaan deeggaraa turanii. Amma isaan lamaan dirooniin achitti hojiirra oolee ture. Dirooniidhaan hanga waggaa darbeetti hanga 2020tti kan itti geggeeffamaa ture waraanni kuni. Waraanni kuni gaafa geggeeffamu hundumtuu Chaayinaanis keessa galtee diroonii ergitee Abdallah Haftaar kanaaf diroonii ergitee Turkiin diroonii ergitee seentaraal gavarmentii sanaan hanga barbaadan waltumanii mo'achuu hin dandeenye. Mo'achuu hin dandeenye tokko garagarchee homaa gochuu hin dandeenye dhumarraa araaratti deeman. Araaratti naashinaal daayiloogiin godhamu jedhamee naashinaal daayilogii sana keessatti dubbii fixatanii amma filannoon haa geggeeffamu jedhanii deemaa jiru. Kan sanaan ala Siiriyaa keessatti waan jijjiiree jira. Siiriyaa keessatti seenaa biraati immoo kan inni qabu. Siiriyaa keessatti Raashaa fi Iraan gara tokko goraniiti. Liibiyaa keessattis Iraan gara tokko gorteeti. Ammas kan Yamanii akkasuma ta'ee Yamaniin installmentii keessa galanii araara waan jedhamu hin jiru. Garuu kana hunda keessa kan Siiriyaa keessas haa ta'u, kan Yamanii keessas haa ta'u, kan Liibiyaa keessa akka barbaaddetti galtee kan bukeessituu fi keessattuu Liibiyaa irratti erga qoqqobbiin waraanaa godhameen booda yeroo 5 deddeebitee international community akka qubaatti akka qeensa qubaatti otoo lakkaayin kan seera sana imbaargoo sana cabsitee meeshaa waraanaa Abdallah Haftaariif kennaa turte United Arab Emirates jedhamtu kanaadha. United Arab Emirates haala amma deemaa jirtu kanaan international communityidhaan walitti bu'uudhaaf qarqararra jirti. Keessattuu yoo Ameerikaa wajjiniin ilaalcha gaariin qaban erga xiyyaara keessan hin bitu kan Faransaay hin bita jetteeni Ameerikaan nyaara itti guurtee jirti. Sanarraan dhimma Itoophiyaa kanarratti baay'ee nyaara itti guurtee jirti. Akkam akkas gootaa jettee isheenis fun jechaa jirti. Maaltu sin dhibee kuni dhimma biyyoota lamaaniti waan akkasii kana jechaa jirti. Sanaan alas egaa iddoo Liibiyaa keessattis gara waan dhaabatanii fi kan wal waraanaa turanii. Sanaan ala Siiriyaa keessattis gara amma Tarkiin waan warra mormitoota Siiriyaa deeggartuuf Tarkiin sana bira dabartee ifatti ISIS deeggaraa turte. Sana lafa jala United Arab Emirates deeggaraa turte. Kanaaf haalli amma jiruun tarii Iraaq fuulduraa ta'uu dandeesse kan jedhamu yaadamaa jira. United Arab Emirates gara Iraaq fuulduraatti Ameerikaan obsitee booddarraa rukutuun ishii oolu jedhamee yaadamaa. Sanaaf gara tokkoon biyyoota Arabaa keessaa akka malee of guddisaa akka malee bakka hin geenye kan hiixachaa jirtu isheedha. Even nuclearii oomishnee jirra nageenya jedhanii biyyoonni Arabaa kamiyyuu ifatti nuclearii hin qabna jedhanii kan dubbatan hin jirani. Dinagdeedhaan kan ishii caalan baay'eetu jira. Saudiinis mataa isheetiin hin caalti. Teknooloojiidhaan Ijipti hin caalti. Garuu akkasuma ta'ee amma United Arab Emirates keessattuu erga Dubaay seentarii godhatteen booda dinagdeen boba'aa kanarraa argattuun akka malee walitti bu'aa deemaa jirti. Kanaaf amma dubbiin akka Liibiyaa ta'uudhaaf deemaa jechuudha fi
yoo amma warri dirooniin isaanii kun Chaayinaa, Turkii, Iraan, Yuunaayitid Arab Emireet arfan kuniyyuu gara Abiyyi gaafa goranii Misiraanis callistee ilaaltee jedhamee yaadamu. Ameerikaanis UKnis callisanii ilaalu jedhamee yaadamu. Kanaafi no fly zoonii kaa'uu danda'u. Sanaan ala embaargoo kaa'uu danda'u. Saniin booda diroonicha jalaa rukutuu danda'u. Diroonichi iyyuummoo hin sobu malee amma ji'a tokko ji'a lama caala waan tajaajila kennuu miti jedhu. Tokko dhukaan isaa hin dhumaa, lammaffaa aksesariin isaa hin dhumaa. Gaafa sanaa warri Tigraay immoo carraa sana argachuun deebi'uu danda'u. Kana duras dirooniin mo'atanii jiru. Kana dura waraanichi gaafa jalqabu Yuunaayitid Arab Emireet irratti hirmaachuudhaan dirooniidhaan baay'ee rukuttee akka mo'atan gootee jirti. Booddeerra dirooniin suni kan dhabame international community'n dhiibbaa waan irraan gahee fi yeroo sanitti Tigraay mo'atamte jedhamteeti. Tigraay iddoo sanaa kaatee immoo Finfinnee galuu gaafa taatu Abiyyi du'een jira, badeen jira, dadhaqqabaa jedhee miila irratti kufee Dubaayii deemee miila irratti kufee erga kadhateen booda Yuunaayitid Arab Emireet liqaasaa Chaayinaadhaa kaffaltee irraa kaffaltee isaafis Turkiidhaafis qarshii barbaachisu kaffaltee diroonichi akka galuuf erga gooteen booda lafaa kaatee amma dirooniin kuni hanga murtaa'e hojjeta malee guutumatti hanga dhumaatti hin hojjetu. Gaafa sanaa gaafa noormaalitti deebi'anii rakkoon biraa dhalachuu danda'a. Jarris dirooniin argatan jedhamee yaadamu amma diroonii argachuu ni danda'u. Kanaaf waraanichi yoo dhaabatu jedhame yeroon isaa exactly amma yeroon dhuguma nageenyaaf yaadamu amma yoo kuni ta'uu baate amma Tigraay keessa seenanii amma tokko deemanii achiin booda immoo duubatti deebi'uu warri Tigraayis fiiganii haga Finfinnee yookiin haga Dabra Biraan ga'anii immoo achiin booda Abiyyi guunname biyyaa ba'uu fi jettee biyyoonni biraa deebi'uu akkasumatti taphachaa gaafa oolanii diinagdeen biyyattii completely kufaa biyyis akka malee diigamaa jirti. Kanaaf deemaa egaa oduun jiru kanuma naannoo kanaa. Gama biraatiin mootummaan loltoota isaa Tigraay keessa qubachiisuu fi mirga qaba jedha Reedwaan Huseenii. Kana jechuun egaa yaa marqaa si afuufuun si liqimsuufidha. Waan biraa miti waraanichi hin dhaabatu jechuudha in short. Waan inni jedhee amma okay Tigraay naannoo Amaara naannoo biyyattiiti naannoo Itoophiyaati akka seeratti yoo nagaan jiraate loltuun Itoophiyaa Tigraay keessa qubachuudhaaf mirga qaba dhugaadha. Maaliif daangaa sana eeguudhaaf jechuudha. Daangaa sana eeguudhaaf malee Allamaaxaa yookiin Maqaleedha wanti inni hojjetu hin jiru achi keessatti jechuudha. Loltuun seera isaatiin daangaa eega malee loltuuni wal lolanillee siviil waarii kana dhaabuu yookiin dhaabsisuu hin qabu iyyuu sila akka seeratti. Hundumaafiyyuu kuni waan Reedwaan kana kan jedhe ambaasaadarootaa Finfinnee jiran walitti qabeeti ambaasaadarota Finfinnee jiran walitti qabee ambaasaadarota ibsa kenneeni warri Tigraay Amaaraa fi Affaar keessa kan ba'anii nagaa barbaaduudhaaf otoo hin ta'in tumamaniiti rukutamaniiti humnaan ba'anii kanaaf uummata addunyaa dogoggorsuu fi waan akkasii jedhee jira. Inni egaa seenaan hin baasaa eessatti akka rukutan eessatti akka barbadeessanii waraanni eessatti akka ta'e inni baasaa. Haa ta'u malee sanaan ala yoo sanitti cimanii deemanii jedhanii waraanni kun waan dhaabachuu fedhuun fakkaatu yoo international community'n hagam akka fudhatama qabu hin beekamu. Keessattuyyuu Ameerikaanii amma yoo Abiyyi dideetta deema ta'e yeroo baay'ee Abiyyi akeekkachiisteerti Ameerikaanii. Abiyyi akeekkachiisteerti lakkii dhaabii jedhamee yeroo baay'ee akeekkachiisteerti. Kana booda akka diddaatti fudhachuu dandeessi. Akka diddaa fi akka tuffiitti fudhachuu dandeessi. Akka diddaa fi tuffiitti fudhachuu dandeessi taanaan immoo wanticha karaa
Daarektis haa ta'u indaarekti keessa galuu ni dandeessi jedhamee eegama. International community'nis waan callisuu miti. Kanumaan gara oduu keenya jalqabaatti itti deemnaa. Jawaar dabalatee hidhamtoonni siyaasaa boru yookiin iftaan bahu jedhamee eegama. Egaa kuni waan keessaa nu ga'edha. Exactly yoom akka ba'an hin beekamne namni tokko akka nuun jedhetti akkamii boru yookiin iftaan bahuu jedhamee jennaan ni waan akkasiin jira garuu boru iftaan erga jedhamu jalqabe bubbulee jira kanaafi boruuf iftaan kana baay'umatti amaninaa naan jedheera. Namni tokko immoo kan namni Jawaariin baay'ee walitti hiiku quban qabaa kan har'aayyuu kan ture garuu har'aa hin taane kanaafi boruuf iftaan kan jedhamu waanuma amansiisaa fakkaataa jedhee jira. Kanaan nama kana waan tokko gaggaafannee jirra. Gaafa ba'anii akkamitti bahuu haalli jiru fuulduratti maaltu ta'uu danda'a waan jedhu gaggaafannee waan muraasa wayii nuu qoodanii jiru. Waan nuu qoodan kana keessaa kan akka isaan jedhanitti waan kana keessa yookiin bahuu kana keessaa jaarsolii biyya keessaa qofa otoo hin ta'in Ameerikaanis akka qooda irraa fudhatteeti. State Departmentiin akka qooda irraa fudhatee fi State Departmentiin dhiibbaa guddaa akka geessisedha mootummaa Abiyyi irraani. Kanaan egaa waan tokko wanti kaasan jiru jedhamee jira. Isa keessaa Abiyyi Jawaar keessattuyyuu warra kaanis ni ilaallata fakkaata. Addatti garuu kan Jawaarii biyya akka hin baane aga waggaa tokkotti biyya akka hin baane jedhee gaafate jedhanii. Kana garuu Jawaar maatii koo ilaaluun qabaa, ilma koo ilaaluun qaba jedhee falmachuu otoo qabuu yookiin warra State Departmentiitti himachuu otoo qabuu kana otoo goote jedhamellee gaafa gaafatamu ani lubbuu namoota biraatiin alaa miti. Namni Oromoon meeqaas keessatti dhumaa du'aa ani waan hin lubbuu tootii jedhee baqadhuuf hin qabu. Kanaafi asumatti waan ta'e ta'a. Kanaafi ani gara biyya alaa hin deemuu jedhee didee jedhanii otoo akkas jechuu baatee State Departmentiin yoo xinnaate Abiyyi irraan dhiibbaa ga'ee geessisee achi dhiibbaa geessisee akka travel documentii argatu gochuudhani achiin booda hin ba'a jedhameetti yaadama. Silaa gara biyya alaatti dhufuudhaaf carraan ni jira ture. Haa ta'u malee kana Jawaaris hin feene. Abiyyis immoo akka biyya keessa turu barbaada. Abiyyi akka dhiyeeffatetti Jawaar imminent threatidha jedhee dhiyeeffateedhani. Kanaaf biyya alaa deemee jennaani achi taa'ee hojii garaagaraa yookiin hojii Abiyyi irratti kakaasu hojjechuu ni danda'a jedhee shakkaa. Kanaaf amma kan Finfinnee keessuma qofa akka taa'u kan godhe bakki jireenya isaa ammaaf pablikiif hin himamu jedhameera. Nutis kana dura baatoo simadhaa kan jennee baanii simachuun gara tokkoon gaarii miti. State of emergency jira. Of eeggannoon barbaachisaadha. Tarii waan uumamuun beekamu kanatti sababachuudhanii uummatas rakkoo irraan ga'uu danda'u kan jedhanii nu kaasanii jiru. Kanaaf egaa nutis kanuma isinii dabarsinaa bahaa jechuu keenyaaf dhiifamaa. Haalli jiru akka hin hubachuu qabnaa. Haalli jiru haala gaarii waan hin taanee fi karaa garuu deeggarsa keessan yookiin jaalala keessan karaa ittiin ibsattan qabaachuu qabdu yookiin mana keessanitti waan kana dungoo ibsuudhaan yookiin wayyaa keelloo uffachuudhaan guyyaa isaan baansanii hidhamtoota keenya hundumaaf kabajaa fi jaalala akka qabdan argisiisuun barbaachisaadha. Keessattuu immoo egaa Jawaarii fi Baqqalaan Faallee gara diinagdee amma tokko maan jedhan fakkaataa garuu gargaarsa barbaaduun isaaniin oolu. Hunda caala garuu warri keessattuu hooggantoonni ABO yeroo ba'anii baay'ee gargaarsa barbaadu. Keessattuu ani waa'een Koloneel Gammachuu Ayyaanaa hedduu garaana nyaate. Ammallee boo'ii na godha waa'ee isaa yoon ilaalu.
Kanaaf mee yoo danda'ame jedhee namoota akka Koloneel Gammachuu Ayyaanaa akkasumas Abdii Raggaasaa namoota biroollee akka biyya alaa kanallee dhufanii daawwatanii uummata wajjin mari'atan boqonnaallee akka fudhatan gochuun barbaachisaadha. Isaan wajjiniin akka Dajanee Xaafas rakkoodhuma kana keessa warra turedha. Hamzaa Booranaa, Shamsaddiin namoota akkas akkasii kana dagachuu hin qabnu. Namoota gurguddaa beekaman irratti qofa xiyyeeffachuun hin qabnu. Dhugaadha isaanis warri gurguddaanis otoo dhufanii hin jaalannaa. Garuu kanas ta'e sanii ammumaa jalqabeetti yaada gargaarsa isaanii kana gaafa ba'anii gargaarsi guddaan godhamuufii qabaa. Deebinee Oromoon of ijaaruu qabnaa. Tarii kun isa jalqabaa ta'uu danda'a. Deebinee of ijaaruu keessatti. Kanumaan egaa kanatu jira waa'een hiikamuu isaanii hundaafuu dhugaa nu haa godhu. Wanti ta'u hin beekamu egaa warri Abiyyi jechuun har'a waa tokko jedhee boruu hin jenne jechuu danda'a. Yookiin har'a tole jedhee boruu lakkii jechuu danda'a. Wanti Abiyyi jedhu waan Abiyyi jedhu amanuun rakkisaadha. Kanaafi aga baasnuutti yookiin aga ba'anii arginutti ammaaf mee obsumaan haa eegnu. Garuu odeeffannoo jiru waan uummanni beekuu qaba jennee amannu. Waan dhageenye uummataa fi dhiyeessuu waan qabnuuf isinii dhiyeessine yoo balleessines dhiifama gaafanna. Gara biraatiin waraanni Shawaa Dhihaa hammaatee jira. Waraanni gara Shawaa Dhihaa kanatti garmalee hammaachaa akka jirudha. Waraanni kun iddoo garaagaraatti gaggeeffamaa jira. Gara Dirreen Cinniitti waraana hamaatu gaggeeffame nuun jedhanii jiru. Gara Midaaqanyis waraanni guddaatu gaggeeffame. Gadis gara Baakkoo waraana hamaatu gaggeeffamaa jira jedhameera. Asiin gara Ilfataa fi Gindabara Jaltuu akkasumas gara gara Meettaa Roobii kanaa karaa sana sochii guddaatu jira jedhamee jira. Keessattuyyuu damni hospitaala Ambootii nutti hime tokko hospitaala Amboo lamaanuu loltuu madaa'aniin guutamanii jiru. Iddoon dhabameetiyyuu kan barandaa faarraa hanga ciisuu kan ga'anii jiru nuun jedhee jira. Egaa kuni kan argisiisu waraanicha hagam akka hammaataa ta'ee fi hagam akka cimeetti adeemaa jirudha. Kanumaan oduu itti aanutti gaafa dabarru oduun itti aanu Kamisee keessaa egaa warra godina addaa Walloo kanaa namoota hooggantoota isaanii aangoorraa buusanii jiru. Keessattuyyuu godina kana godina Kamisee kana yookiin godina Oromoo kan jedhamu kana kan hoogganaa ture obbo Ahmad Hassan kaasanii amma nama yuunivarsiitii Walloo barsiisaa ture tokko Ahmad Ali Ibrahim nama jedhamu muudanii jiru. Kana egaa biltsiginnaan Amaaraa hatattamaan taa'uudhaani hatattamaan taa'uu fi gocha akkasii kana gochuu raawwachuu maaliif akka barbaachise nuun galle. Akkasumas biltsiginnaa kan hoogganu godina kanatti jechuudha. Obbo Aamii Muhee kaasanii hoogganaa Daawwaa Caffaa kan ture Kadir Alii hoogganaa biltsiginnaa godhanii muudanii jiru jedhameera. Kanaan egaa amma duulli isaan irra jiranii Oromoo shiftaadha yookiin shaneedha jechuudhani Oromoo hedduu achi keessaa mancaasaa yookiin ajjeesaa jiru. Hin mancaasna jedhanii Oromoo hedduudha kan isaanii ajjeesaa jiranii seeraan ala kan isaan ajjeesaa jiranii. Yeroo sanaa yeroo makalaakaa irratti miidhaa geessistanii karaa argisiistanii maal gootanii jedhanii waan hin barbaachisne kan isaan irratti raawwachaa jiranii. Kana hubadhaa kuni
makalakayaa yookiin immoo warri Tigraay kamisee qofaa miti kan isaan galan. Kamisee qofa otoo hin ta'in walloo guutuu galan. Walloo kaabaa, walloo kibbaa, shawaa kaabaa akkasumas Gondar kaabaa, Gondar kibbaa. Walumaa galatti aanaa 6 galan, godina 6 galan naannoo Amaaraa keessaa. Godina 6 galanii godina kanarratti qorannoon tokko hin godhamne, namoonni aangoo irra kaan hin jiru. Inni qulqulleeffanna yookiin immoo hin bancaasna jedhanii uummatni itti duulame hin jiru. Warra kaanitti gocha akkasii hin jiru. Karaa geggeessitanii, karaa argisiistanii, loltuu irratti miidhaa geessisu tokko hin jiru. Godina kamisee irratti garuu uleen hin taanetu ka'aa jira. Ulee hin taaneen rukutamaa jiru. Addatti isaanii kan qoratame amma hatattamaan waamamanii sanuu. Kuni roorroo as deemaa jiru kan nutti agarsiisudha. Oromoon walloo ba'aa hagamii akka baachaa jirudha kan nu agarsiisudha. Kanaaf Oromoon lakkii jechuu qabda. Oromoon kana caala hin jiru. Oromoon waan baay'eetu deemaa jira. Waa'ee Oromiyaa kanarratti waan biraas akkasuma wanti federaalizimii wal qabatee boru kaasnaa kanaa kaartaan bahee jira. Kaartaa haaranii federaalizimii jedhanii ethnic federalizimii kana balleessanii geographic based federalism jedhanii kana boru isinii dhiyeessina. Yeroo waan hin qabnee fi hundumaafiyyuu kanaaf nu hubadhaa rakkoo guddaatu as deemaa jira. Gama biraatiin komishiniin marii biyyoolessaa Abiyyee komishiinaroota muuduu mormii kaasee jira. Kana nutis kana dura oduudhaan dhiyeessinee jirra. Oduudhaan akka dhiyeessinetti wantichi kan bayaazii hin qabne yookiin immoo indipendensiin yookiin bilisummaan isaa gaafii keessa galaa jennee jirra. Maaliif duraan dursee warri yaada kennu yookiin immoo namoota sana achaa galan jedhanii siviil soosaayitii jedhu, warra dhaaba siyaasaa jedhu, namoota bebbeekamoo jedhu. Kanaafi waan uummanni filatee miti. Waan uummanni filatee otoo hin ta'in namoonni wayii wanta isaan muudanidha. So warri akkasii kun let's say civil society jedhu. Civil societyin eenyu isaan? Carraa seenatti fayyadamuudhaan yookiin immoo olaantummaa isaanitti fayyadamuudhaan Amaarri magaala keessa Amaarri magaala jiraatu walumaa galatti uummata magaala jiraatu keessa parsantiin 60 ol uummata Amaaratti. Uummanni immoo magaala jiraatu kun baay'een isaa uummata barateedha. Uummata barateenis yoo wal qabnee ilaalle uummata amma digirii qabu qofa otoo hin ta'in digiriiyyuu qabaatee magaala keessa namni jiraatu nama hagamiiti. Keessattuu Finfinnee keessa kan jiraatu nama hagamiiti. Civil societyin almost all parsantii 99 Finfinnee keessa kan isaan jiraatan. Civil societyin kun eenyutu hoogganaa? Eenyu isaan yoo jenne isaanis deebinee gaafa laalle parsantiin 99 warra Amaaratiin kan hoogganamanidha. Civil societyin jechuudha. Civil society ofiin jedhanii warra of waaman keessa waanan ture beekaa biyyan ture. Civil society waldaa barreessitoota Oromoo waan federaal irraa eeyyama baasannee fi waldaa barreessitoota Oromoo hoogganaa yeroo turetti sochii civil society jedhamee hirmaachan ture. Kobaakoo akka Oromootti. Kobaakoo Oromoon parsantii 40 biyya san keessaa jedhama. Baay'achuun gatiin qabu yoo hin hojjetin yookiin immoo yoo opportunity akkasii hin qabaatin yoo hacuucci kanaaf maaliif Oromoon hin qabaanne hacuuccaa jiru waan biraa miti. Hacuuccatu sana uume. Structuring kun structural violence jedhama yoo afaan human rights'itiin yoo dubbanne ta'e. Structural violence sanatu kana fide. Kanaaf duraan dursee civil society parsantii 99 Amaaraan hoogganame namni achitti kaa'amu most likely Amaara irraa dhufa jechuudha. Tokko na jedha. Lammaffaa warri muudanii dhaabbilee siyaasaa. Dhaabbilee siyaasaa kan jedhaman kun dhaabbileen siyaasaa Oromoo fi warra kaanii fudhadhaa. Dhaabbileen siyaasaa Oromoo dhaabni siyaasaa Oromoo jedhamtu 2 kan jirtu kan uummata biratti fudhatamu.
Ofiko ABO. Isaan lamaan kana qofa. ABO'n jira gaafii isaa isintu deebisa. Ofikoon haala kamiin jira gaafii isaa isintu deebisa. Egaa haala hooggantoonni hidhamanii namni hundi qabamuudhaa fi adamsamaa jiru kanatti eenyu eeraniiti eenyu komishinii kana akka hoogganu kan godhan Oromoo keessaa kana naa qabadha. Kanaafi Oromoon kan eeruu hin qabu jechuudha karaa dhaaba siyaasatirra. So eessaa dhufa wamma dhaaba siyaasatirraa maali jedhanii namoota bebbeekamoo namoonni bebbeekamoon tarii tokko lama jiraachuu danda'u. Namoonni bebbeekamoon Oromoo jechuudha. Then isaan immoo maal godhu? Isaani kan kana kan eeran. Isaaniyyuu Abiyyitti eeru haala kamiin akkam godhanii bilbilaniiti immoo imeelii barreessaniiti immoo yoo bilbilanis haa ta'u imeelii xalayaa erganii waan suni galmaa'usaa maaliin beeku. Kanaaf imparshalitiin hin jiru soba. Hundaaf iyyuu dimokiraatawaa fakkeessuudhaa fi har'a mana mariitti kaleessa dhiifama gaafa dafnoo yookiin wiixataa mariin geggeeffamee ture. Mariin geggeeffame sanaani dubartiin tokko Raahel kan jedhamtu kaastee jirti. Muummeen ministeeraa hin muudataanani maaliin indipendensiin kan jennu yookiin immoo waan kun bilisa kan jennu akkamitti gaafattee jirti. Kanaaf gaafiin ka'ee Geediyoon Ximootiyoosii qaqqaanaa nuti kanaaf akkasumatti jenne malee akka alternatiivitti jechuun paarlaamaa kan bakka bu'u yookiin paarlaamaa kan bakka bu'u afayaa'iin paarlaamaa waan kana gochuu ni danda'a jedheera. Jechuun afaan Amaaraatiin alshashumzoo irraaluu sanaadha. Bakka bu'aan paarlaamaa miseensa bilchiginnaati. Amma bilchiginnaan eega muudee iddoo kamittidha indipendensiin malee Abiyyi muudee Taaggasaa Caafoo muudee waan garaagarummaa fidu hin jiru. Waan tokko garaagarummaa fidu. Kanaafi asirratti indipendensii qabaatee dhuguma wanti barbaachisu hundi ishuun barbaachisu hundi irratti ka'aa hin mari'atamaa rakkoo biyyattii sanaa furaa ammatti hin jiru. Rakkoon biyyattii furamuudhaaf yeroo fudhataa keessattuu dhuguma walhubannaa barbaada. Walhubannaa lafaa ka'anii irratti hojjechuu barbaada. Wanti immoo irratti waliigalame tokko jira. Wanta irratti waliigalame referendamiin otoo godhame referendamii ethnic federalism irratti referendamiin dhugaa referendamiin ummanni bilisa ta'ee irratti hirmaatu otoo godhame achiin booda ethnic federalismiin furtuu waan hundaati. Ijoon dubbiyyuu ishii sanaa. Ijoon dubbii ishii sanaadha. Isaayyuu egaa referendamiin kan barbaachise innuyyuu ilaalamuu qaba mataa isaatiin. Referendamiin tokko kan godhamuu qabu uummanni hagamii yoo referendamiin haa godhamu jedhee gaafatedha. Uummanni kun waan namoonni Amaaraa 5 yookiin 10 gaafatanii fi kan kana godhamu immoo uummata keessaa fakkeenyaaf obviously pooliin otoo fudhatame poolii kanaanii uummata biyyattii keessaa parsantiin 70 ol ethnic federalismii kana hin deeggara. Poolii kana fudhachuu ni danda'u. Otoo kana fudhatanii laaluu hin danda'amu garuu namoota muraasa gammachiisuuf jecha agas deemuun waan hin mallee yeroon keenya deemee jira. Addis istaandard faanaa himachuu fi egaa faanaan abbaan sobaa addis istaandardii Ameerikaa irraa qarshii fudhatee mootummaa Itoophiyaa jijjiiruudhaa fi hojjechaa jira. CIA fi qaama garaagaraa wajjiniin sakiriitii garaagaraa wajjiniin hojjetaa akkasumas afaanii warra Tigraayii bakka bu'ee hojjetaa wanta isaanii juuntadha jedhee yeroo baay'ee faanaan abbaan sobaa addis istaandard himatee jira. Yookiin addis istaandard irratti maqaa balleessii kaasee jira. Amma addis istaandardii maqaa balleessii kanaa fi
faananii ifatti dhiifama naa gaafatu kuni seeraan kan nama gaafachiisudha. Faanan kana gochuu isaatiin amma hojjettoonni keenya keessattuyyuu gaazexeessitootii fi editaroonni bilbila isaanitti bilbiluun tekstiitti erguun sodaachisaa jiru, isin ajjeesna jechaa jiru, waan garaagaraa irratti geggeessaa jiru. Kana waan ta'eefi jedhanii kana waan ta'eefi kana waan ta'eefi kana waan godhameefi kuni seera biyyattii sanatti waan nama gaafachiisuu fi kana akka deebi'anii soba jedhanii yookiin immoo waan akkasii nuti hin jenne jedhanii akka dabarsanii jedhee gaafateera. Faana nagaa waan inni jedhe hin jiru. Kanaan faanan kana hin jenne taananii gara mana murtiitti deemuun isaanii hin oolu. Sanaan ala egaa gara biraatiin daa'imni guyyaa 40 waraana keessa ture tokko mormii guddaa kaaseera. Egaa warri bilchiginnaa isaan sirbaa oolanirraa. Egaa wanti akka namoonni kiristaanaa keessattuu ortodoksii Fitsaanuu Caarqoos jedhamu tokko seenaa wayiitu jira. Seenaan eenyu suni Caarqoos daa'ima ta'ee daa'ima xinnoo ta'ee baatanii haati wareegamtee achiin booda kiristaana dhiisitu kiristaanummaa dhiisitu achiin booda maalii namtolchee kanaaf sagadii jennaaniin sagaduu jedhee booddee innis wareegame waan akkasii fakkeessuudhaaf keessattuyyuu daa'ima dhimma kana keessa galanii propagaandaa ittiin hojjechuun yakka guddaadha. Mirga daa'immanii keessatti waan akkasii kun completely dhorkadha. Duraan dursee fireemiin inni ittiin kaafame warri yookiin Tigraay badii agasii geessisan jedhanii nama garaan akka boora'u. Maaliif daa'ima uumamumaan hundi keenya daa'ima waan jaalannuuf waan garaan akka boora'uu fi namni garaa hayii isaantu kana godhe jechuudha. Garuu duuba yoo sirriitti xiinxallee jennee duraan dursee daa'imman ergaa biraa ergaa unintended consequence qaba wanti kun. Badii guddaa qaba wanti kun. Yakkaanis nama gaafachiisa. Duraan dursee daa'ima maaliyyuu haa ta'u sababni kamiyyuu haa ta'u sababa dhibba kaa'uu danda'u. Sababa dhibba kaa'uu danda'u. Sababni dhibbii mataa isaatiin amansiisaa miti. Daa'ima sana dirree waraanaa keessatti arguudha. Abbaan loltuu ta'uu danda'a. Ajajaa waraanaa ta'uu danda'a. Yookiin immoo jeeneraalas ta'uu danda'a. That's not an issue. Jeeneraalummaan isaa isaaf malee daa'ima isaatiif miti. Daa'imni karaa kamiiniyyuu dirree waraanaa keessa galuu hin qaban. Daa'imni iddoo seef ta'e taa'uu qaba. Guyyaa 40 egaa eenyuusaa maali hammateeti harka isaa keessa yookiin luka isaa keessatti baatee waraana keessa deemaa oole kuni hin himamu, kuni hin jedhamu. Kuni daa'ima rasaasa waraana keessatti eenyu akka du'u beekamu. Abbaan du'uu danda'a, daa'imni du'uu danda'a. Kana keessatti daa'ima balaaf saaxiluun mirga daa'immanii keessatti yakka jedhamee ifatti barreeffamee jira. Kanaaf kana gabaasuunis kana glorify gochuun kana jajuunis akka yakkaatti kan inni ilaalamu. Inni biraas fuun boruu bahee daa'ima isaa qabatee waraana keessatti asiin qawwee asiin daa'ima qabatee achiin akka suuraa ka'ee anis akkas godhee jira jedhuudhaaf. Amma wanumti godhamaa jiru iyyuu wanta biraa miti. Amma wanti godhamaa jiru gara tokkoon namtichi tokko du'ee ilma isaa wajjin wareegamee achiin booda maatii isaatii miliyoonaan kennamee fi achiin booda kunis immoo daa'ima wajjin jedhee dhufee kan biraas akkasuma daa'ima wajjin jedhee dhufa waan akkasiitiif kan deemu. Saniin booda isaa fi miliyoona kennama nama miliyoona nama 10,000 miti achi keessatti kan wareegame. Isaan wareegaman suni gatiin qabanii namni kun namni yakka hojjete daa'ima dirree waraanatti fudhate kuni akka gootatti lakkaa'amee achiin booda amma maatii isaa gargaaruun badiin qabu. Daa'ima kana gargaaruun badiin qabu. Nuti daa'ima kanarraa miti rakkoon keenya. Maatiin isaa gargaaramuu isaarraa miti. Miidiyaa kana afarsuu fi warra aangorra jirtu kana afarsitu diinni keenya. Badii guddaa kan qaban, yakka guddaa kan qaban warra kanaadha.
isaan kanatti kan xiyyeeffatu wanti kun. Lammaffaa warri miidiyaa fakkeenyaaf Zinaabu maali warra asii OBN hoogganaa jedhu Adaanech Abeebee ijoollee Haacaaluu namni garagaree ilaalee jira. Haacaaluu caala namni Oromoodha hojjete biyyattii sana hojjete jira. Eessa akka galan eessa akka dhaqan maal akka ta'ani namni gaafatanii ijoolleen Abdul Jabbaar achi hin jirtu Adaamaa daa'imma sana maal godhaniif maaltu godhameef ijoollee sana ijoollee meeqatu yeroo qeerroo sana wareega maatii isaaniitiin maaltu godhameef ijoollee abbaa irraa ajjeesanii ijoolleen abbaa malee kan egaa amma hin dubbannu eenyummaa isaanii anumti mataa isaatiin anumna akka nama dhuunfaatti akka nama just ordinary ijoollee abbaan irraa du'e shanii oliin gargaare biyyatti. Isa garuu mootummaan eessa jirtu jedheen hin beeku ijoollee kanaan. Abbaan yeroo qeerroo sana sochii qeerroo sana wareegamanii jechuudha. So amma kana propagaandaa ittiin hojjechuudhaaf duula irratti wareegame Tigree otoo warra abbuutti wal loluu juuntaadhaan otoo wal waraanuu akkas ta'e kuni waan godhamuu miti waan jedhamus miti. Kanaaf gocha yaraa akkasii kanarraa akka deebi'an isaan gaafanna. Deebi'ee namni hunduuyyuu qixa. Namni hunduu lubbuu qaba. Namni hunduu daa'ima qaba. Namni hunduu daa'ima isaas dhiisee kan wareegame kumaatamatu jira. Yoo faarfamuu qabe kumaatamaan faarfamuu qaba. Nama tokko lama achi keessaa filatanii kana gochuun keessattuuyyuu yakki caalu daa'imman maqaa daa'immaniitiin akkasitti daldaluun yakka hamaadha. Kanarraa dhaabachuu akka qaban kan nuti gorsinu. Kuni otoo jennu mana murtii addunyaas nama dhaabaa. Mirga daa'immanii keessatti kun ifatti kaa'ee jira. Daa'imni yoomiyyuu sababa kamiiniyyuu haa ta'u dirree waraanaa keessatti argamuu hin qabu. Nama dirree waraanaa geesse suni itti gaafatama. Daa'imni dirree waraanaa dhaquu isaatii fi abbaa wajjiniin ture jedhamee faarsanii badhaasuun kunis itti gaafatamummaa namatti fida. Gocha akkasii jajjabeessu waan ta'eef jechuudha. Kana malees daa'imni suni hunduma caala daa'imni suni achi dhaquu isaatiin waan inni jechaa ture. Xiyyarri dhufee nu rukuta jedhee yaada. Dhukaasni jira jedhee yaada. Abjuudhaan illee yeroo tokko haatis akka dubbachaa jirtutti yooma sagalee xiyyaraa dhaqee hin dhokata. Kuni mallattoo post-traaumatic syndromeiti. Kanaaf daa'imni kun dhukkubsataa. Daa'imni kun immoo sammuun isaa kan tuqame, sammuun isaa kan dhukkubsatu kan godhe abbaa mataa isaati. Abbaan goota otoo hin ta'in abbaan nama gadheedha. Maaluma haa ta'u abbaa gaariin ilmoo ofii waraana hin geessu. Ilmoo ofii waraanni dirqama ta'uu danda'a. Inni hojii isaa ta'uu danda'a loltuu yoo ta'e. Daa'ima kan iddoo biraa kaa'ee nama kadhatee maatiitti bilbilee abaluu biraan kaa'ee jedhee ooyinni ofii isaatii wareegame daa'imni isaa akka jiraatu gochuu ni danda'a. Malee guyyaa 40 wajjin hin deeme jedhamee gabaasuunis innis gocha sanaan qaana'uu qabaa ture. Kanas afarsuun qaaniidha. Gara biraatiin oolmaa addunyaatti deemnaa biyyoonni garaagaraa walitti bu'iinsa akka dhaabbatu dhiibbaa gochaa jiru. Egaa kanaan isinitti himnee xumurraa duukee isinitti dheeressineerraa dhiifama wajjiniini. Amma oduun jiru biyyoonni garaagaraa dhiibbaa geessaa jiru. Akka amma jechaa jiranitti Keeniyaan akkasumas South Afrikaan Senegaal akkasumas Democratic Republic of Congo isaan kunii dhiibbaa guddaa kan geessisaa jiranidha. Ameerikaanis akkasuma waraanni kunii dhaabbachuu qabaa jedhanii jiru. Waraanni kunii guutumatti dhaabbachuu qabaa. Waraanni kunii hamma dhaabatu taananii waraanichi yoomiyyuu hin dhaabatu. Kanaafiyyuu ammumarraa jalqabaatoo irratti hojjetamuu qabaa jedhanii jiru. Egaa dhiibbaa kanaanii Abiyyi hin tole jedhamoo hin jedhu waanuma wajjiniin iyyuu ilaallu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya